سبحان الله. تولي إيجاتي وانجيلا في الله بوترانجاتو. يعني دافع كذا رأيته غشت يسوع المواقع يوزراني يسوع واقع زراني أبا أنا واقع زراني أفور كل سدين كنا ثق كل برين واقع سوتر جرّه كون أكيد غرتي يسوع أكيد جماعته أكيد ما نماته سيجالي ما ناقلي رأي الحمد لله يسوع إسلام نه كتير أمانو إسلام نه إرجع مارب بيتي رانا محمد إرجع مارب بيتي موسى إرجع مارب بيتي سلامون إرجع مارب بيتي نمني واقع هنتو يسوع إلما مريم أتي سارة كبدامي أتي انتلا أبلوت يسوع إلما مريم ألي قال لي واقع يون إندال تشوس أنا أبان كان كين دالشا أنا سين دالشا أتي نديتا مريم المسيد ديته كامني كنا نمتي سارة جوكري مريم رادال تجيرون أمم ماري يسوعي الحمد لله كارك خيال كبر دمه سبحان الله سارة كبر تاعي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكم عليك أنك أنجبر مهنجر محمديس نجا في رحمني ساني رت هاجراتو غربتش ربي في إرجما ربي كنت مراتو إسا لبيك ياندوغم سي أربك ياندوب دينجرا عيسى يوكين يسوع كريستوس ربي اسمتي إلما ربي اسمتي إلما مريم غربتش ربي في إرجما ربي كان سبع إسرائيل دواف إرجما تويسا برده لبيك ياندوغم سي أربك ياندوب دينجرا واقني واقما يسوع نموما الله أكبر دريتي بقرب إسلام مسجد بسبلتي تو الله أكبر قالني ربي فاتو إلمنا ما واقعي سورة سدي سلاسي واقعي سورة أب ولد منفس قدوس أحد أملاك سدي ولد دبلتي وكس واقني توقع واقني يوم يجو بلوك دانه كيسة واقني كيسة تستقم يسوع واقعي سوتره موسى واقعي سوتره يسوع كريستوس واقعي يوكوتي واقعي يوكيسن جرا gartee gara abbaa koo fi abbaa keessanii waaqayyoon keenya tokko jedha Museenis Abrahaamis waaqayyuma tokko Nabi Muhammadis waaqayyuma tokko nama hin waaqessinu yoomiyyuu nama akka keetii ta'e balayitii tan tokko dubartiin akka teetii deette waliigalee dubartii dee waaqayyoon dubartii hin deettu waaqayyoon hin dhalatu haadha manaa hin qabu ilmottis hin naajabu ilma jechuun nama abboomiin waaqayyoo ajajni waaqayyoo tokko itti kenname ama atiin intala toos hin jechuun aan danda'a naasi dhalchee obboleessa koo tokko hin jechuu danda'a. Armeeta kan armeeta tokko jechuun kabajaa fi malee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti yoo jedhan ilma Waaqayyoon guddifate, ilma Waaqayyoon dhalche, ilma Waaqayyoon uummate, uumamni hundi atuu akka wangeelaatitti kiristaanonni hundi ilmaan Waaqaa jedhaman. Hundi keenya ilmaan Waaqayyootiin jira. Warri Waaqarra jiranis malaa'ikoonni hundi isaaniitu. Waaqayyoon ilmatti naajamu.
أنا في أتيت إلما واقع أغرتي وإلمتي هجمة واقع يون إلمتك قبجر وانجيل يعني بقولنا سدي لكوف سخرجا واقع يو كسيتو كتل مسابي يلفاجا التي أما كانوا في إذا كانت تخنا منون جرينا برابر أكبر anu ilman torba qaba waaqayyo tokko itti kannitan maano tujjarri ana jechuun hamza irra qaba jechuun waaqayyo uumamni hundi kan waaqayyo hatta saytaan waaqayyo argamse malee of hin argamne malee galle alhamdulillah jedhi lakkoofsa keena ergi qabdi firri qabdi firri irra jira jaanii firri qabdi kirri qabda Eh, firra amuri kabajaan akkasuma kaayif Perra amore, ma simboto fanno irratti waaqni fannifamu akka jedhu wangeela keessatti ibroota keessattis keessa deebii keessattis yaawwa akkana soota footoo fudhadhu foon haa fudhatu akkas kan agarsiiseef kunoo yaa salaam waaqni asirratti hin fannifamu namni fannoo kanarra fannifame abaaramaadha jedha namni fannoo irratti muka irratti fannifame hundinuu abaaramaadha jedha yesuus abaaramaa miti quraana keessatti yesuus eebbifamaadha Hati saatis wangeela keessatti abaaramaan Yesuus jedha. Seyxaanni abaaramaan jedhu. Nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedhan Yesuus. Fannoo irratti waaqaaf fannoo irra fannifama muka kana irratti no. Alhamdulillah hin xuynu amantii namaatiis baga rabbiis deebisee haadhaa fi abbaa keetii hojii jiraadhu jiruu bareeddu barattee lallabde daawwa goota. Ijoolluma akka keetii gara Islaamaa dhufan hedduudha. Dogoggoruun waa jirti. Waggaa afran kana keessa laa rabbiin addunyaa irra si fudhatee duute kasaara gaabbii gammachuudhaaf har'a boochee si dhagamee boochee bara baraan qabrii keessatti guyyaa boruutti illee namni si boochisa akka itti salaattu galgala kana hin qulqulleeffata qaama dhiqatta achi booda dubartii eenyu hin jirti nasraan teenya takkaas hin jirti yaani hedduu jira ijoolleen garee shaadaa si barsiisanii lakkoofsa kee naa ergita inshaallahu taala baga rabbiin gara islaamaa si fide rabshaa tana keessaa rabbi si haa baasu fayyaa si haa kennu Rabbi sin xiqqeessin maatii ta'etti gammachuudhaan haadhaa fi abbaan kee jiranii harmee ta'etti bilbili si dallansiise harmee ta'u lubbuun osoo hin jiru rabbi waaqa naman taanetti deebi'een jira jedhin kan laman taane kan sadii hin taane walii gallee kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan qaama saalaatiin hin dhalanne walii gallee furadhe Allah tokko itti dhugomse baganaa jiraattanii amantii takka walii qabna umrii naa dheeraadhu jedhin maatii ta'etti jiraadhu in baratta kanumaan siin jedha inshaallahu ta'ala waan jettan yoo jiraate hamza in badda alhamdulillah wallalte baga gammaddee keenya ijoollee garee baay'een gammade baay'een gammade alhamdulillah alhamdulillah baay'een gammade subhanallah baga rabbi silees baga rabbiin aqlise kan sammuu see kan uuma Tabalaan hin jirtu cuuphaan jedhamtu hin jirtu namni guyyaa fayyina guyyaa boruuti malee har'aa miti bishaan nama naqee guyyaarra qaama dhiqadhu deemi cuuphaa yoo fe'e qaama dhiqattu guyyaarra namni islaamni dhiqachaa jiru udochaa jiru qulqulleeffadhu bishaan nama qulqulleessu maali Yesuus Kiristoos nama takka cuupheetu hin beeku Yohaannis isa cuuphee jedhan cuuphaan Yohaannis cuuphuu ture dilii irraa akka qulqulleeffatani dilii cuuphaan Yohaannis Yesuus cuuphuu qabaa hin qabu maal bishaan keessa gangalchan nama bishaan keessa ajjeesuun maali Tanu ortodoksii keessatti xabalaa jedhanii dhiiraa tokko asi godha. Dhiiraa tokko qullaa si dhaabee safuu. So kanaaf inshallah bagara islaamaa dhufte ni baratta inshallah garee keessa si galcha tole abdii Mustaafaa biraan si keessa ni baratta lakkoofsa keenyaa ergeeti inshallah WhatsApp biiznillah Telegram irratti ni baratta Imo irrattis Zoom irrattis ni baratta inshallah barattee haadhaa fi abbaa kee deebitee barsiisuu qabda. Ijoolluma akkas si goote sanuu gamana fiduu qabda. Warra kan irratti dalagu hune seenaan isaan hin dagattu. Dirqamati Yesuus wangeela nama tumanii nama fudhachisanii bara. Yesuus fayyisa guyyaa tokko manfas hafuurri qulqulluun fayyisan jedhan abbaan fayyisan jedhan Yesuusuma kana malee dalagatan ajaa'ib. Ortodoksiin Maariyaam fudhatte Peenteen ilma fudhatte bara. Ortodoksiin waan jettu araarsitii waaqayyoo jedhan Peenteen Yesuus walitti araarsa jedhan nuti jidduu sana rakkanne haadhaa fi ilma jidduutti walitti deebisuu alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u kana manni kalbiiroo isaa eebbifamu Adiro baga gammanne maqaan kee kaduraanii kami maqaan bareedaadhaa mi dureetti maali maqaan maatiin si gaaf asii as galee amantan Masha Allah maqaan kee kaduraanii kami kanamti kabiraati abshir maqaan kee kaduraanii Roza okay Masha Allah Roza noo jirte yeguutudha garte Rouda baafadhu Rouda rabbii jannata si kan inshallah
Saniif jiruu bareechaa jiraachisu jeequmsa keessa jirta gammadi ilaal sagada akka ta'e rabbi alhamdulillah Allah jiruu osoo nan ajjeesin osoo nan fudhatin waaqa yesuufaatiin harkadde jedhi yesuusitti har'aa amante ergamaa rabbi hin ganne sanii bagara islaamummaa rabbi si deebisee gammachurraa ijoollee maadaamii tana jaa rabbi si haa baasu kana rabbi ta'e kanas fayyaa si kennee osoo dhukkubsanii maatii ta'e bira rabbi si haa galchu gara kaanii wal dubbisnaa inshallah ayyee alhamdulillah